Waggaari. Baga nagaa guddaa nagaa isaa galata. Baga waliin nugee. Waggaari kaba nagaawwan jedhama. Bakka dhalooti koos Wallagga Lixaa biyya Mandii jedhamu yookiin immoo mana Sibuu jedhama. Achirran ture isaan booda yeroo qabsoo sana jechuudha. Bara 1994 yeroo chaartarii mootummaa ce'umsaa sana jechuudha. Baabboo Gambeelii bakka jedhamu Najjoo gadi yookiin immoo koonsarnii Kaambee jedhama. Achitti marsaa 8ffaa leenjifamee jechuudha. Jajjabeen ture. Isaan booda egaa qabsoofne booda gara Meexxii jedhamu yookiin immoo Dambidolloo Meexxii achitti dirree leenjisaa yookiin immoo dirree xiyyaaraa jedhamu jira. Achi sana turre. Kan leenjisee Gajoo Ayyaanaa fi Dheeressaa jedhamu. Doorii kan jedhamu jira. Kan doorii. Isaa booda maal ta'a? Garam deemte? Isaan booda Kamaaliin faas yeroo sanas nu bira turaniiru. Isaan booda lolli yeroo chaartarii Finfinnee jarri keenya deemanii wombarii adda bilisummaa Oromoo fi teessoo waliigaluu didanii akka isaan faffaca'an sana yeroo sanatti abbaa caalaanii ijoolleen jajjabee nuti jechuudha bijjiitii irratti eegaa turre hattee nooraa bijjiitii jedhamutti jechuudha. Illollaa jartiin akka isheen nutti hin seennee gaafa jennu dhiisaa lolinaa jedhee agamaa jiruusa jalatti dhuftee mishiggiin nu jalatti qotteetti daannoo jechuudha. Isaan booda dhiisnee seennee karaa tajjoolalii kanaan lolli jarri qabame. Utuma lolluu Daawud Ibsaa Ayyaanaa sigaroo sana nu duukaa jira. Boqqolloo ija sadii akkatti lakkaa'ee nuu kenneera. Daawud moo? Daawud Ibsaa Ayyaanaa. Eessaa addee kamitti? Gaawoo Qebbee bakka jedhamu jechuudha. Achi keessatti. Wayita akkasii waliin turtan? Ba'aa jirra nun ba'aa jedhamee gadhiisaa ba'aa jedhamneetu. Na karaa nutti dhuftetti lolaama baane. Saawoliin gidaamii keessa baane gara yaabusii kanaan baaneetu oliin gara Dambidolloo jalaan karaa baay'ee oliin deemnes dhumarratti hadhaa miillatti nabee jechuudha. Deebii naan jedhan. Deebii yeroo sanas abbaa caalaan nu duukaa ture ragaa. Abbaa caalaa fi obbo Daawud waliin turan yeroo sana nuuma duukaa jajjabee waliin turanii jechuudha yeroo sana. Tajjoo jechuudha. Baatanillee jechuudha. Gaafa baanes jechuudha. Isaan gaan karaa ergiin dhadhabee booda isaan karaa sana gaafa deemanii nuti waraana biraa waliin Sudaanii seenne. Isaan jechuun biyyatti hafaniitu hin ta'in isaan karaa Keeniyaa kana ba'uun hafne yeroo sana jechuudha. Sudaan seente? Sudaaniin seenee Sudaanii akkan seeneen jechuun waajjirri jaragaa kan adda bilisummaa Oromoo durattis immoo Dabaazinii sana turreerra seenees beeka. Maalajaa Kaambii jedhama. Bishaan Abbayyaa sun inuma biradha. Chumaanti kan itti dhiqannus jechuudha kan itti barannus jechuudha. Ijoolleen yeeyyiinis jirti yeroo sana yeeyyiirraa qeerroo irraa jajjabee irraa neencoo jedhamne yaamamna turre jechuudha. Yeeyyii xixiqqoo turre yeroo sana jechuudha. Amma gaa achumatti deebi'een isaan booda bakka haaluma sosochiidhaan gara bosona kana keessa deddeebi'aa turre jechuudha. Isaan booda obbo Laggasee wajjin nabsee isaa amaaru. Isa wajjinis deddeebi'eera. Yeroo chaartarii kee baatan jechuudha. Ergasiitiidha bakka isaan booda 93 sana ani nan qabame Asoosaa biyya Beenishaangul jedhamu kana. Kumruk Sudaan Kumruk Itoophiyaa jedhama. Dimbarii isaanii kun bishaan Worar Boodii jedhu afaan Arabaani. Gamni kan Sudaaniiti gamanni kan Itoophiyaati. Kan Itoophiyaatti ce'ee kan hin qabame jechuudha. Amma diizaan irraa gara achi soggaaceetu qabamte seente? Seeneen as deebitee silaa sitti haalli mijatuu dide? Haalli jechuun qabsoomatti fufaa turre yeroo sanattis. Waaqii moo nama faana? Jijjiiru yeroo sana isaan achi jijjiiranis immoo yeroo sana dandeebi'ee achitii adda addaa hojjechaan ture. Isheen kaambii mooraa ishee dirasii seenee jechuudha. Kunoo gogaa horii qaltee gurgurettee sanafaa gaggeessee basaasaan ture ishee biratti duraanuu ergamaayyuu ture keessa seenee Asoosaa sanatti jechuudha. Ergaa chaartara keessaa baatanii kaadha ijoollee fakkaatti? Isaan booda gaafa dhumarratti gaafa narratti baranii Wasanuu Maammoo jedhamu amma gara Yaabusiitti wareegame innis waraanuma turenis jajjabeema ture. Inni dafii kottu beeynaan jedhe. Namatu dabarsee nu kennuuf ennaan jechuudha. Innillee yeroo sanas immoo Laggaseen waraana fidee seenaa ture lola. Inni gaafa boonnis mucaan sun achitti wareegame
Animmoo gara isaanii deemaan ture bakka deebiin Sudaanitti naqabuuf jedhanii ennaan jechuudha. Haala uffata kun dubartooti uffatanii jiramte qamisii dubartootaa kan isa uffadhee yeroo sana aarriin kunis hin jiru ijoollummaadha. Dubruma bareedduu itti fakkaadhe akkasuma gidduu isaanii biran darbee hin deeme malee. Isaan booda dhaqeen ofirraa baasee karaan deeme ijoolleen Araboonni kara Sudaanii deeman jiru saanduqa Sudaanii seenee deebi'ee jechuudha. Isa gaafa duraati kun. Amma deebitee dhufte. Immoo nan qabame isa qabame. Gurbaa gaafa duraa ta'uu si barani moo? Lakki akkasumatti shakkiin na qabanii dhuma irratti dhaga nama namichi ajajaan isaanii suni maqaan isaa xiqqoo nan beekan ture Takla Biraan jedhuuni isa ajajaan isaanii. Isatu bilbilaan ol quunnamanii gaafa ol gaafatanii nama akkasiidha bifaanii naamina jedhanii akkasittiin na shakkaniitu na barani. Isaan booda na fuutee asii Addis Ababa kana na fiddee guyyaa tokko na bushite Addis Ababa irraatii biyyatti lakki makiinaa maan na fidde. Isaan booda fuutee qofaa makoon qabame. Isaan booda ergiin dhaqee maneedha Umaraa sana jeeja immigireeshinii keessatti jeejaa na hiite. Achitti nan garafamaa qobeen irraa baasti miilli kun miilla kana ol kaastee akkas miilli kee lamaanuu akkana ol ta'a akkanatti asii gadi luka jala kana akka jirutti bakka ammallee fayyee malee duqqaadha bakka jallisaa jechuudha. Isaan booda fuujee jaa booda fuuteetu shiree ummaa jaree jedhamu jira. Ummaa jarii sanatti shiree Indaasillaasee shiree Shiraaroo jedhamu jira. Isaan booda Adda Nabriitii jedhamu jira. Adda Nabriit Addaaroo Addaagaraa jedhameetu shiree Shiraaroo seenama. Adda Nabriitii sana irratti kan isheen neete maniidha akkamii jira sitti fakkaate naannoon haxxee kan hidhamee jiru fanjiidhaan hidhamee jira shuboodhaan jechuudha. Maniidha sana keessa gaafa deemu jaalloon baay'ee babbaan wareegaama jirti jira garuu ergiin seenaan torbee tokko hin guunne nama sadii na biraati ijoolleen sun ijoollee baaleedha. Sadanuu fuutee yeroo isheen halkan karaa horaa sana ni ilaalaa ija kana hiiteetti akka isheen bakka ajjeesuuf fuutees bareera waan tokko gochuun danda'u hidhameen jiraanis makaraa irra jira. Jarittiin sun badda amma zartuunee jedhamtu tokkos immoo isheen jajjabee turte asirratti Jaalle Daawud Ibsaa ayyaanaan mataan isaa hin beekaa duuriin fa'aa hin beekuun sirrii matti jechuudha. Zartuun jechuun maqaan ishee sirrii Aannanee jedhamti. Ishee faal kan dhiyee keessa sa'aatii torbatti fuudhanii kan isaan ajjeesan jechuudha. Keessaa qabanii ijoollee kana? Bakka ishii akkuma kana argatan natti fakkaata. Bakkuma warri wareegaman kana maqaa isaanii beektaa? Warri wareegame sana jechuun torbee gintaaga yeroo dhufe ishii sana qofa maqaa beeka. Malee maqaa isaanii hin beeku ammoo warra jiran keessaa mataasaa manniidhaa kan koo qofaa waan ta'eef iji koo kun amma aduu kana akkas ol jedhee ni ilaalu. Ijuma nargu dhuguman siin jechaa jira. Maaliif aduu argee hin beeku. Jechuma dukkana keessan ture jechuudha. Infiduu halkan fuudhanii deemu bakka isaan itti ajjeesan hin beektu. Dhumarratti garuu warri amma afan kana keessaati maqaa nama sadii na yaadadha akka gaariitti waliin beeku. Warri wareegaman kun bara kamidha? Warri wareegaman kun yeroo 94 seenu keessadha. 94 keessadha kan isaan ajjeefaman jechuudha. Isheen waaso maal ijoollee baaleedha manniidha akkuma kana walitti dhiyooteetu hin dhaga'ama waan isaan achi keessaa haasa'an anis walitti naasofna bare. Garuu waliin beennu waliin qoran bifaan waliin beennu malee dukkana waan ta'eef jechuudha. Adda aanan qofaa matti na keesse maaliif xiqqoo gamsiisaan ture jajjabeessin ture qaamni koo akka kana miti warri na beeku hin beekaa jechuudha. Qaama akkasumatti na arganii na baqatu turan. Matareessi akkasitti baadheen fiigan ture. Warri na beekan warri dhaaba keessa turan ammallee warri na beekan hin beeku. Waliin turte hoggana kee amma Jaal Daawud faana ture jettee? Jechuun Jaal Daawudiin fa'aa isaan yeroo sanatti jajaadhaan eegamu waardiyaanis ijoollee majajjabee keenyadha jechuudha. Abbaa Caalaas gara J3 akkamii mataan koo waardiyaa ta'eera jechuudha isa. Eegaan ture jechuudha bosona sana keessatti jechuudha. Dachaatuudha maqaan koo yeroo sanatti dachaatuu jedhanii dachaatu miilla tokkeedhaan na yaamu jechuudha. Amma mufakkaadhu samma jechuudha yeroo sana amma kunoo maneedhaa tokkosuma qaamni baay'ee elektiriikiidhaan kunoo gurra kanatti elektiriikii na keessi. Mee isatti hin deemina warra amma sadii moo nama afur jette kan kaata argite? Nama afur halkan ishii amma zartuunee sana
Sa'aatii torba dhee keessaa sa'aatii torbatti. Gaafa sana baatee hin deemine Maali beekamaadha bare akkuma akka ishiinis maneedhaa kam jettee? adda nabriitii jedhama manni. Kibba moo dhiyaan Kun kibbeedhama? gara asii gondii? Gara lakki gara Eertiraatti akkas. Amma baadimmeeni akkas amma yeroo asii hidhattu baadimmeen akka mirgaa kana jira. Shiree Shiraaroon immoo kun as jira. Kun gidduummoo isa dhaqa homaraa dhaqa karaanii jechuudha. Kan asuu achi hin ga'een dhagaasitti adda nabriitii jedhamu addaaroo jedhamu beekamaadha bare tiraanspoortiidhaan faan deddeemu amma mataasa magaalaadha. Ati bara kam qabamtee amma yoom baateedha? 93 sanan qabame ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Maneedhaa keessatti kunoo akkas ta'ee kunoo mataa koo kana ilaaluu dandeessa jechuudha. Amma harrii amma aadameetu malee harriin akka jirutti bakka kunis hin argita jechuudha. Kun amma harrii baase amma beetsabiin warri kan koo maatiin koo illee yoo jiraatanii nan beekanii jechuudha. Amma tuma na arganii jechuudha. Quban qabdoo bakka isaan jiranis isaanis olee quban qabdan. Ol quban qaba. Amma guyyaa 5 argina achiitii beekte jechuudha. Daawwattoota keenya kan amma dhagaa jirtan seenaan isaa kan nama gaddisiisu nama waggaarii kabaa jedhamu yookaan maqaan qabsoo Sadachooftuu Dachaa jedhamu. Tigraay keessatti mana hidhaa keessatti waggaa 19 turee nama bahedha. Akka inni nutti himaa jirutti imimmaan isaa bu'aa waggaa haasa'u mucayyoo zartii hunda'amtu dabalatee ilmaan Oromoo 3 waggaa isaan halkan fuudhanii deemanii ajjeefaman argeera jedhe. Qaamni isaa furdaa ture, rifeensi irraa dhumee huqqatee sakaan immoo meenutti mana irra gahaa jiru. Isa faana haasaa jirra jechuudhaan waliin tura. Amma gaa naannoo sanatti namoonni 4 wareegamuu agarte. Nama eega jira waggaatti baatu waggaa 19 booda. Amma namni nama 16 turanii 17ffaan kun kan dhufe dhiyooma kana waggaa tokko akkas ta'uu danda'a. Halkan fidde makiinaa kunoo makiinaa haaraa beekanaan fidde akka gara nama 10 ta'u kan isaan ajjabanii ni fidan jechuudha. Waggaa tokko as dhiyeenya kana. Ergi Abiy dhufee kana. Nama haaraa agartiin jechuudha saas? Nama haaraadha nama tokkodha nama beekamaadha natti fakkaata. Oromoodhaan? Oromoodha. Maal jechuudha yeroo amma erga Dr. Abiy dhufee Tigraay keessatti namni hidhama jechuudha asii ga'een asii. Fidani gaa amma affananii fidani. Sabuma keenyadha. Oromoodha fidaniiru gaa waan ijaan argee jechuudha. Kan du'e miti. Konkolaataa koobraadhaan fidan. Koobraa kamiidhaan fidan makiinaa kun koobraa haaraa ba'e kana kun jira miti. Mastaawotiin isaa gurraacha isaa nama 10 fidanii buusanii gashani mana hidhaa sana keessa. Nuuni amma yeroo sa'aatii fincaaniif nu baastu sana ergii nu baastee booda isa baastee ergii dhiyee booda jechuudha. Amma nuti bishaanii kun bishaan kamii qaba? Qaama isaa hin argitu. Nuuni arguu hin dandeenye. Maaliif nu dhoksu. Namni isa ijaan argee hin jiru amma warra nu keessaa hidhame kana keessaa mataasaa jechuudha. Oromoo ta'uu isaa hin beekama. Maaliif hin dubbatu. Jarri yeroo bilbila fa'aa dubbatanii dhageenya xiqqoo jechuudha. Nama siyaasaa wayiiti moo sooressa wayiiti moo? Akka kana ani gaana sooressa ta'uu siyaasa ta'uu isaa nama siyaasa ta'uu nuuf maaliif nama beekamaa ta'uu danda'a. Bishaan kana bishaan amma nuti bishaanii ho'aa taankarii keessaati nu buusti bishaan ho'aa dhunna. Isaa fi bishaan qabbanaa kana kunoo waan shagamaa kana fidanii darzanaan fidanii kan nyaati mataasaa bakka biraatii dhufaaf isaaf. Garuu eenyummaa isaa baruu hin dandeenye. Waa dhageessanii reebichaan jira isaa? Reebicha hin argine jechuun hin dhaga'amu ka manni fagoodha xiqqoo akkasumurraati. Amma isa faana nama 17 waggaatti baatu waggaa. Isa faana nama 17 mucaan Jimmaa tokko hafee jira. Muhammad Abbaa Garoo jedhama. Kan mucaan Arsii immoo Abdallaa Adam jedhamu jira. Tokko immoo Baatii jedhamu biyya Walloo keessa Baatii biyya Walloo Kamisee Baatii jedhama. Biyya Baatiidha Ahmad Idris jedhamu jira. Innis ture inni baay'ee falmataa duraadha garuu inni warri isaanii jiruuf hin jiran hin beekan isa jechuudha akkuma koo jechuudha. Inni fa'aa affeerama warra hin babbeeku warra kana. Nama 3 kanan keessaa beeka warra kaan bol hin barre garuu lakkoofsaan nan beekan jechuudha. Baay'ee dhamanii isaanis keessa. Turanii isaanis jechuun ani waggaa arfan tokko nan dursaan isaanii. Na booda warra jechuun baalee yeroo tattabatan xiqqoon dhagaa malee
bakka baalee jechuun bakka qaban warri gaara mul'ataa jedhamu jira biyya Harargee keessa jechuudha. Achi naannoo sana fa'aa warra turedha. Kara jijjiira bakka naannoo baalee naannoo Sumaalee kana keessa fa'aa warra deddeebi'aa turanidha isaan. Akka tubatteetti egaa waliin agartanii sagalee dhageessu. Warra qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabamedha moo? Qabsoota akka jiranitti. Qabsoota keessaa warra babbeekamoodha. Warra uummataan fa'aa uummati qubatti qabanii hiisisan fa'aatu jiru. Warra uummati hin galleef uummati Oromummaa isaa hin galleefi dabarseesi kenname jettame. Akka kanatti warra dabarsamee kennamedha isaan baay'inaan jechuudha. Hin dubbatu ofii isaanii jechuudha. Amma mana murtii sana keessa mana hidhaa sana keessa wayita turtanii mana murtiitti dhiyaatanii beektu maal siin gaafatu? Mana murtii hin jiru ofiima isaanii dhufanii jechuun akkamii jijjiiramteetta abaa'uun badeera moo balleessitanii abaa'uuf keessaa balleessitaniitu maaloodhaan hin jedhu. Kanuma bakka waan isaan nu gaafata waan baraan jiru. Manni murtii nun beeku eessatti beeka manni hidhaa suni ammayyuu jira ammatu dhuguma seerri jiraatee mootummaan himti alaa beekee underground akkamiidha sitti fakkaate. Qabbanni isaa si cabsa dhuguman siin jedha. Bara mootummaa kanaa ijaarame bara dargii ijaarame? Lakki kun baruma mootummaa kanaa ijaarame sabuma Oromootti fixuuf kan iseen ijaartedha. Baay'ee dhumeera na durachitti. Dhugaan siin jedhu gaafan deeme uffata isaan achi keessaa baasanii gubanii si boosisu uffatuma yeroo argitu namni akka irraa du'een beekta. Baasanii beenzilatti naqanii yeroo uffata sana fa'aa guban jechuudha. Waan si gaddisiisu jechuudha. Dhoksaadhaan namni akkasitti ajjeefamu ani baay'ee natti dhufu jechuun waan namni tu argiteetis sitti dhagahama. Waan hin argineef immoo waan tokko sitti hin fakkaatu jechuudha. Amma jaroonni wareegaman kuni firri isaanii gaaf tokko naa galaa jedhanii eegu. Galaa jedhanii eegu. Anis immoo nan galaayyuu yaanne dhuguma waaqayyoon maalin jedhe yaa Rabbi ati alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana ituun jedhamtee ijaan hin argin na jeesin jedheera. Garuu si dhagaa dhuguma Rabbi immoo nu dhagaa beektaa maaliif rakkina kee hin beeka keessa kee hin beeka. Haadhumnu aduunu malee inni du'e suni bakka gaarii dhaqa. Garuu eenyummaa isaaf jedhee akka inni du'e saba isaa gabrummaa keessaa baasuuf jedhee akka inni du'e kan namni sabni hin beekuun ilaali. Maaliif dhossaadhaan du'e egaa utuu falmataa jiru du'e namichi kun. Qabannaa achi keessatti isinii godhamu addatti si kan deemaa? Nyaata kunoo maal inni maqaan isaa Wuddaa Kirii jedhu kunoo daanoon akkasitti keessatti dhugaan siin jedhu biddeen akkas cabsitee daanoo qaba dhakaansaa ilkaan si cabsa. Inni gaa guyyaadhaan kunoo maal gwaayyaadhaan immoo jira shuroonsaa jechuudha. Raamoon kunoo akkas keessaadha magaazina keessa waggaa meeqa kan kuufamee taa'edha. Isa kana nyaatta. Biddeen duwwaasaa bishaaniin faa nyaanna. Giddii nutti ta'e jechuudha. Ganama daabboo tokkoof shaayii tokkoon argatta. Bakka kanumaani jiraanne jechuudha. Achi keessa. Ganama dhanni daabboo tokko tokko isin qoratani maal isin godhu? Si qoratu kana dubbadhu siin jedhu waan ati hin beekne si gaafatu. Afaan qofa ammoo sirreebuun jira. Maali kan afaan Oromoo beeku jira isaan keessa afaan Oromoo akka maalitti beeku qoqobee barreessu jira. Tigree moo Oromoo ta'e? Tigriffas hin dubbata maalummaa isaa maalitti beekta akka Tigree milikkita addaan qaban. Garuu afaan qaama keerra maaltu ga'e? Anamma jechuun qaamni koo bakka amma fincaa'u kana akka gaariitti duratti finyootti ta'ee beestaaliidhaan bishaan ittiin gochisiisteetti arguu ilaalu sin dandeessa garuu waan namatti mul'atu illee miti. Fincaan amma yeroo fincaa'u jechuudha guutummatti fincaan fincaa'u kukkutaan fincaa'a. Amma gurri kun immoo jechuudha kun amma malaadha amma kuni malaa callisee qoricha illee hin arginu argita. Malaadha callisee malaa maaliif rukuttaadha kun ilkaan kun amma sadafiidhaan isin irratti cabaadha amma kun buqqoo nan buqqaasisatte illee hin dandeessu kunis immoo qaadha. Kun immoo amma lafeen kuni cabaadha amma kun lafeen kun jechuudha. Kunis kun amma tokko kunis kun tokko miti. Kunis sadafuma. Sadafiidha kunis qaamni bakka waan baay'ee kan bakka waan dhiyoo kanatti immoo kun amma kun amma fayyeera natti fakkaata xiqqooshe kun naannoon kun kan jira dhiyoodha kun faamu asiinis kun dudda kanarra jira dhiyoodha kun immoo hodhamaadha na duratti kan beekamaa hodhamaadha akka fedhe abidda daawwattoonni keenya arguu danda'u kana kuni hodhamaadha kuni si waraanani immoo maal kuni akka rutti yeroo na reebdu sana cuubeedhaan akkas gootee kun laphee koorallee jijjira kun amma si waraanani
Kun amma saanumadha. Kunis kan isheen cuubeedha kun akka yerootti jechuudha. Akkasumas waraanu. Akkanuma akkuma natti taphatte akkuma nama raammoo nama keessaa baasu jechuudha. Akkana gootee ma intiniin. Tigroota. Maal gooteedha? Oonagi shuftaa mana siin jetti bakka abaawoodha. Oonagi jetti. Namuma nama nyaatu itti fakkaanna sabni Oromoo jechuudha. Oromoo taate Oromiffa dubbatta taanaan ati abaawoodha bakka. Ummati waa'ee abaawoo hin beekne jira. Oromoo ta'ee Oromummaa isaa kan hin beekne jechuudha. Isa fa'aa fuudhanii akka barbaadan kun. Achi keessatti. Gadi si baastee si reebdi bishaan sitti natti akka barbaadde bakka akka barbaadde hiitee si garafti. Amma mucaan durbaa sun yoo akka fedhe dhiira taate yoo nama sadii isheenis gaafatteetti baay'ee dhiira isheenis jabeedha eenyu. Aan dhiirummaa koo mataasaa ishii biratti dhiiran jedhamu jechuudha. Kara tokkotti nan gammada. Garuu du'a ishee sana anaan baasanii yeroo na garafanii ishiis baasanii akka dhiiraatti yeroo garafan sanadha kan eenyummaa koo jibbee bakka. Hin gubamu. Saba Oromoo fi gadda tokkoof keessaa hin qabdu. Utuu as kunoo jawween akkasii liqimsuuf ka'ee sirra dhaabbattee jawwee sana sirra ari'uun barbaaddu si nyaachisti malee jechuudha jarri. Dhuguman siin jechaa jira. Sabni Oromoo garuu gowwaadha. Sirriimatti immoo gowwaadha nuun jedhu achumatti. Maal fiddu? Baay'attan malee. Akka nuun falmachaa jirru hin beetti warra falmataa jiru hin beetti. Uummata Oromoo akka nuti baay'inaan falmata kan biyyaa beessa rakkina miti kan biyyaa baasu bara beela miti dheebuu miti utuu lafa qabu lafa isaa sanarraati. An amma bakka itti galuu hin beeku garuu qabeenya warri keenya qabeenya qabu yeroo sanatti jechuudha. Abbaa koo balleetti lafarra gotattee ajjeesteetti ni dabreeran durattidha. Ni durattidhan. Darbe waa'ee sababa sanaa fi obboleettiin koo tokko amma almaazee jedhu Dambidolloo barsiisaa taateetu amma garuu hin beeku jirtiif hin jirtu isheen baqatteetu Dambidolloo galte. Horii loomicha daabbusee jedhamu jira horii darabaa gashina ture darabaa jira jechuudha. Horiin keenya beekamee jechuudha beenguwaa kana keessa dhuftee gaggaafattee nama garaftee lafa loomicha sana horii sana argite horii sana saamtee itti horii abbaa kooti. Duratti tuun hin qabamin saamtee horii abbaa kooti. Waan isheen hin godhin hin jiru jechuudha. Amma obboleessi tokkos immoo nan qaba Geetaachoo jedhuun innis immoo Ameerikaa jira. Duratti dhanni baqatee ba'ee garuu bilbila isaa hin qabu. Anis bakka hin jiru hin beeku. Ameerikaa akka inni galee sirriimatti nan beekaa jechuudha. Geetaachoo galee reedheetu bilbilee ture. Geetaachoo qabaate. Hangafa qoodhaa jechuudha. Baqatee ba'e innis barataa akkamii ture jechuudha. Nama Ameerikaa akka inni jiru nan beeka. Garuu ana ta'uu kooyyuu hin beeku yoo na arge jechuudha. Namni na beeku. Daawwattoonni keenya yoo sagantaa kana hordofan obbo Waggaarii Kabaa faana kan marachaa jirru mana hidhaa Tigraay keessatti waggaa 19 hiraaraa akka turedha kan himatu qaamni isaa hedduu miidhameera kiraanchiitiin deema qaamni isaa hedduu waraanameera gurri isaa mala'aa rifeensi jijjiirameera qaamni hir'ateera. Mee namni sagantaa kana hordoftan obbo Geetaachoo Kabaa nama jedhamu Ameerikaa irraa yoo beektan ONN yoo quunnamtan obboleessa keessan waggaa dheeraa adda baatan lubbuudhaan argameera kan jedhu dhaamsan nu dabarsa. Mee itti deebina. Amma baate egaa waggaa 19 booda. Eenyu jirattee adda lubbuudhaan jiru itti adda wargee abbaan kee haati kee turan abbaan kee. Haati koo jirti turte buleessa armee kootiifa jira. Inni yeroo sana jijjiru baay'eedha zariin keenya baay'eedha. Mee maqaa isaanii dhadhaa'ee amma fuulli keenya qaamni keenya jijjiirame. Jijjiru jechuun egaa iddoo isaanis jira. Iddoo isaa Kabaa jedhamunis obboloo Amadha abbaan nan tokkodha. Iddoo isaa Kabaa jedhamus jira. Dirribee jedhamtus Dirribee Kabaa jedhamtu Gabaabbaa Cannaanuudha Mandii biyya jedhamu jechuudha yookiin immoo Gabaa Facaasee jedhama naannoon keenya suni jechuudha. Nuti egaa warra Gomboo jedhamee waamamuudha. Achittis warra laga abbaa kumee jedhanii yaamu laga abbaa kumee jedhamu jira. Suni maqaama warra keenyaan yaamama jechuudha. Maqaa warra keenyaati jechuudha. Lagi sunis beekamoodha jechuudha. Mee amma gaarii gaafa hidhaa sana keessatti sirreebanii isin hiraarsan kana achi hiraarsa kanarraa hoggaa sirreeban maal utuun du'ee guyyaa nama jechiisu jira? Ani du'a sii wayya beektaa? Akka ofiin ajjeesnees immoo waanuma ittiin of ajjeestu waan quubsaa tokko hin argattu malee kan du'e wayya. An amma mana hidhamuu sanarra kan du'e biyyee nyaate sana wayya. Maaliif
du'a wayya. Maal ta'uu sammuu keetti yeroo sana amma tarii gaaf tokko as keessaa baheen aduu argaa yookaan maatii kiyya argattee addaa manadhaa sana keessa. Nan baay'aanne. Waggaa 19 waggaa turte kana. Iyyaanne. Nan baamayyuu iyyaanne ofiisatti sun qaban yaaduma akkasii hin qabu. Akkuma isaan itti na baasan waaqayyo uummatu keessaa filee na baase malee na baasu hidhees yaada akkasii hin qabuuf keessaa ta'e jechuudha. Amma kiraanchii qabatteetta. Maalirraati? Kiraanchiin kuni tokkoffaa miilli kuni amma kuni jechuudha bakka qaama fincaa'u kuni miidhamaadha. Kuni jechuudha. Waan miidhamaa ta'eef inni sammaaree kirarraasanii wanni si sadafiidha. San dura rarreera itameerasi sadafiidha. Kun immoo amma miilli amma kun tokko kun amma as baadha dhiitaadha jechuudha. Lafeen kun cabaadha. Lafee kanatu nan deemsisu gaafa akkanii jedhu as keessa na waraana beektaa. Maaliif tokkoffaa immoo mana qorichaa mana yaalaa arganne kanadha amma kun. Amma madaan ati nu agarsiifte kun hundisaa akkasumatti si fayyee mana yaalaa sin geessine. Maan tokko mana yaalaa kana qofa kana hodhame kana qofa gaafa tortoree beektaa. Tortoreen naani nan boo'e bakka nama daa'ee kana nan ajjeesuu wayyaa manaamin jennaan nadinnaanin ansoolaa jira ansoolaa sana cireeni qallisee akka kana dheeressee cireeni walitti fo'eeni uffannisuuf mukatti naachi girgiddaan jira antini keessa sibiila sana keessa baaseen gaafa ofitti kaa'u karaa uraa warri ijoolleen achi dhaman arganii iyyan. Ati uffannisuuf? Kana manna. Dhufanii narraa hiikaniitu isaan booda maaliif akkas gooteennaan na jeesaa bakka madaan kun akkasnatee gaafa akkasitti agarsiisu raammoo qaba beektaa. Naan na fuudhanii achuma kan mana waraanaa jira achumatti na hodhaniitu na dhiqan bakka isaan booda qoricha immoo ampiisideedhaan sana naa kennanii bakka isaan booda nan fa'i. Malee kan biraa bakka biraa kan mana waggaa 19 waggaatti turte qaama kee qattee beektaa? Qaama gaan ji'a tokkotti gizee tokko dhiqanna turre barana garuu ergii kun mootummaan haaraa kun dhufeeti nutis quban qabnu gaa akkachi televiziiniin ilaaltu reediyoon hin jiru waanuma itti dhageessus hin qabdu dhiyooma kanadha bishaan ho'aadha bakka isayyuu jeetti gasee tokko dhiqatta turte amma gara waggaa tokko akkas bishaan nurraa dhaabdeetti dhiqan dhuguman siin jechaa jira bishaan utuu jiru jechuudha. Bishaan immoo bishaan takkazee maaloo jedhantu jira. Isa yaa'u sana bootteedhaan si'a tokko fidanii kaa'u. Isaan booda bakka isuma dhudhaa aduuma keessa taa'a isuma sii buusanii fidanii sii kennu. Dhiqachuuf immoo ji'atti kadhattee isayyuu itti boosee jechuudha. Kan itti dhiqattu. Tazi naannoo dhuftee siin jetti. Waan isaaniidha. Amma Dr. Abiyyi aangootti ba'uu isaa yoom dhageessan isin? An ergii mabni ba'ee hin dhagee hin beeku. Ammuma kun olee guyyaa shan akkana. Gabaatee hagam immoo guyyaa meeqa? Guyyaa shanaffaa godhaarra. Kanaaf obbo Dr. Abiyyiin muummicha ministeeraa ta'uu guyyaa shan erga dhageesse jechuudha. Kun asuma Affaarii kana bakka isaan fidanii itti nagatan kanan Affaar keessatti dhagee bakka asayyuu naasa'uu maal jedhu kunuu footoo saafaa kana makiinaa irratti argee. Beektaa isaatti hunduu? Hin beeku asitti hin beeku. Footoo masaa jechuun kana jedhanii maalidha kun yeroo hedduu sitti muka. Mootummaa keessanii minaamin isin jedhu warra Affaarii. Namni ammachi keessatti kan hidhamu Oromoo qofadha moo kan biraallee nama gosa biraatti akka hin argine dhugaan sitti jimaa jira. Maaliif annummaa bakka isaan jarrafan bakka dhugaas dhaquu hin danda'u isaan duruus hin danda'u hin beekamu. Isaan keessatti tokko namni miti zarii miti makaa qabu hin jiru bakka Oromoodha akka yerootti. Malli ichi maalidha Oromoo jechuudha? Ijoollee Oromoo malee tasa kan itti dhabee beekus hin jiru. Kan isaan keessaa baasanii ajjeesanis Oromoo kan isaan fidaniidhanis Oromoo. Tarii amma namoonni babbadan hedduudha gara 200 ol kan abaa'uun tarreessee mootummaatti kanatti ture. Amma akkatti shakkitutti obbo Nadhiinfaa tarii achi naannoo sana argamattee yaadda jireenya weellisaa. Jechuun eenyu akka ta'e hin beeku garuu namicha amma dhiyoo kana fidan nan shakka. Kan amma fidan siin jedhu bifaan hin beeku malee halkan fidanii nama 10 fidanii dhufanii makiinaa beekamaadhaan fidanii bishaan kana fiduu fi nyaata immoo alaa fiduuf namicha kana eenyu akka ta'e garuu hin beeku. Erga Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa ta'anii nama haaraa qabamechi galee jira. Amma dhiyoodha maarree waggaa tokko akkas yoo ta'edha bakka amanta tokko ta'edha bakka dhiyooma kanadha. Oromoo fakkaata. Oromoodha malee
ቀንደኛ ምናምን ጀት ያፋነ ነናጋ ቹማ ከሰታይ ቀንደኛ ነው የመጣ ሽፍታ ነው ጀግና ነው ማኑ ጅጋፈ ጀደኒ አይደለም ጀዱ ገሩ ወሪሳ ጥሩት ይደጋውን አደበ ማለት ጉሪ ፖሊስ ሆነ ልኩ ዋንተ እፊ ነገኝ መለኝ ማሳ በሩን እንደንዳንቱ ገሩ ነው በቤከማ ሜርካ ካፍቴ ዋይ ጉራ ከፋ የጀከኑት ማረጃ ኩኖ ጉሪ ኮኩ መተመላልቱ ከና ደማላ ጀራምቴ ኩኖ ሲተርገው ዳጋሞ እንደጎ ኩናማ ይሆናማ ይላል ከናማ ሲንቅሌንሰ ከና ደጋ ይላቡ አርግተ አሲምባ ኩመቴ ደንዲቱ ላች ጋፋን ከናስ ከነፈካዴን ኤርጊ መንዱፌ አላባ ከናር አላባ መከና አርጌቲ ገመዴን ፈየ በቃ ፈየ አነማ እንዱ የለው አንተ ኮነተን ፈካቱ ማለፊ ከንያ ደሰነገራ እጅከን አርጋ አመዳ እጅኮ አማ ገልገለ ረክሰ ማለ ናርጋ መጉያ kan hidhamte amma manuma dukana keessa qofamoo lafa jalatti lafa jala malee lafa jala ta'eetu akka olirra jira akkuma kana ta'eetu olirra jira tokko jala miti lama irraanis kan hidhaman jiru jalaanis kan hidhaman jiru irratti kan hidhan aduu argatu jedhaniitu irraati jalatti nu gashan jalli sun immoo olitti baadha waan si dhugu amma kuna nama asiin jedhamni kun immoo girgiddaa miti asiin immoo as keessa immoo nama biraatii dhabee jira jechuudha ibsaan jira jiru qilleensi qala qilleensa sibiila feerroo kun afur akkasii qaqalloo waan amma nageessuudha ishiidhaan qilleensi sii gala o'aadha biisuun inni agaru lafi isaa sun immoo dhagaa waan ta'eef simintoon suni baay'ee galgala bakka yeroo sa'aatii 12 booda bakka diilallaa baay'ee kan amma achi keessatti kiraanchiin deemu jira ammas ijoollee sana keessaati qorri simintoo marratti cabsee jechuudha sireen qabanii firaashiin qabanii lafa sireen hin jiru sharaa siyafu firaashii yoo argine firaashii neessa jira firaashii siin kenna sharaa abdii qabdu maal gogaachi keessa akka sareebamtanii isin ilaalsitanii waggaa amma kana jettu abdiin keenya gaa guyyaa tokko dhuguma guyyaa tokko dhaamni gaa sila bosonuma jira hin beekna miti akkuma jiranitti bosonuma sana keessa akkuma jiranitti hin dhufu guyyaan tokko numa dhufti guyyaan oromootaa jenneetu walitti weellisna beektaa amma kutaa adda addaatu gaa hidhamtanii wanta waliin dudubbattan dhaamsa walii dabarsitan fa'aa qabdan jechuun maal goota walii dabarsite sigaa walitti dubbachuun jechuun anamma guyyaa bee kana halkan yeroo isheen sa'aatii 8tti na baaste hin bu'an jaalloon afan gaafa bu'anii anis bakka akka duubareen jaalloon koo jedha bakka guyyaan tokko immoo rabbi jedhee alaabaa keessan argitan malee rabbi siin ajjeesin jedheen beekan garuu nan du'e deeme malee nan baay'ee si yaadne kuma kana amma dhugaanatti hin fakkaanne ergii man dhufee alaabaa jaan argee bakka nan fayyaa akkamitti sin baasan si baasan siin namicha Uddishaatti jedhamu alaafii isaanii jira duraan yeroon qabame hin beeka 93 sana amma dhiyootti yeroo biyya isaanii ilaaluu dhufu achi keessatti na arge mucaan sun amma hidhameera naan hin duuneenaan dhufeetu na gaafate na dubbisee na gaafate anillee wallaaleeraani amma yoo baatee ba'uusi wayyamoo duusi wayyamoo jedhamu wayyaa naan jedha duunaa wayyaan jedha akka isaan nan baasne beekaa fi jedhee yaade innaan baata naan jedha maalin baa duunaa wayya maal taatu na ajjeesta naan ofii koof hin ajjeesu na ajjeesan jedheen ufajjiisuuf yaaltee turtee dhammitee naan jechuun isin rakkoorran ture amma fayyeeran jedheen bakka amma nduuta naan jedhe atoo hin jedheen sokke galgala sa'aatii 8tti kunoo siree fi paatroolii dabil gabbiinaa kana haaraa dhufte gurrittii kana ishiidhaan na fuudhanii shiree Indaasillaasee dabartee Aksuumii irraan dhuftee maanni Addigiraatii bakka jedhamu achi bulle Addigiraatii sana na bushitee waajjiruma poolisii na bushite amma inni guyyaadhaan dhufee hinduuta siin jedhee sumatu na fuudhee deemaara nama sadiidha isaan ganama duraan dhufee hinduuta siin jedhee hinduuta na fuudhee deema amma naajjeesuma dhaqaa jiruunsi jedhee yaade garuu garaan koo lama ta'e naajjeesuuf moo needhaa naa jijjiiraa jiru ani immoo bakka naqus hin beeku callisee man taa'eera amma akka fedhan naa godhan jedhee muradheera gaafa dhufnee aduun dhiisiste malee gaafa aduun dhi'uun daganaa guyyaa lammatatti jechuudha galgalaan na fuutee kaatee fiddee kunoo biyya Afaarii kana fiddee magaalaa tokko keessatti na buuste beektaa magaalas nan beekee biyya kunoo bakka Ashaboo baasan sana
Afdeeraa jedhamu sana achidha. Achitti na buustee isaan booda nan taa'e namni si eeguu jira asiif achi hin deema jettee na dhiisanii makiinaa fudhatanii deeman isaan. Karaadha moo magaalaa matti akkasuma nagashitee magaalaa keessa namni rafeera halkan walakkaa. Amma nan taa'e karumarree karama makiinaa biraas akkasan mirga qabadhe nan taa'e namni na bira dhufus hin jiru. Callisee ban taa'e amma bari'uu jala geera afaaroonni kilaashii daddachaatu kana baattee dhuftee na gaafatte. Naan afaan Oromoo beekaan jedheen kan biraa oonaan jedhe Arabiffan beekaan jedheen afaan Arabaa nan beekaa waan Sudaanii sanas tureera afaan Arabaatti dubbadheennaani jedhanii mana dhiisanii deeman. Amma tokko deebi'ee dhufeetu maaliif federaalota biran dhannee naan jedhe hin beekuun jedheen kottu jedhee na agarsiise naqee amma milleetti na gaggeessan keellaa jechuudha. Millee gaafan dhufu mucaan federaali tokko Oromoo keenya mucaa shaambuudha argadhe jechuun ol hin beeknu gaa duratti asumatti an shaambuunaan jedhee isaa qolite dubbanne gurra koo kanaaf illee qoricha ofii gargaaramaa ture tokko naa kenne amma qoricha irratti naqu hin baal seenuu dide qorichise jechuudha. Amma laphee kanas qorichatti fudhadhu naan jedhee kunis yookiin immoo dhidhiibsisi marammaramedha wanti maramaramu sin qaban galuu kan lubbuun koo beeyu nan gammada biyya koo galee hundees waan tokko natti hin fakkaatu jedheen isaan booda bakka amma biyya Oromoon jiru biyya Kamisee jedhamu amma achitti akka tadhattuun godhee biyya maal kun maqaan isaa Kombolshaa jedhamu na fidee shifeerichi Kamisee dhaxxamtee jedheen akkuma nama beeku na birii transportii naa kaffalee Kamiseen dhufe galgala. Shifeerichi kun amma kan waraanaati. Lakki makiinaa sibiiliidha. Amma gaasaan booda addana ergiin dhufe galgala. Waajjira poolisii sana gaafannaa nama yakka qabu malee nama yakka hin qabne bushunuu naan jedhan. Karaa moolakkaa taa'ama bariisise ganama nan deemee miilumaan gaafan ka'u mucaa wayii tokko na argee haasofsiiseenna kottu naan jedhee waajjira na fidee waajjira fagoo akkasumatti ilaalu alaabaan arge. Nan boo'ee dhaabbadhees nan gammades bakka dhugaatti fakkaadde jechuudha alaabaa akkasuma hidhamee Ada bilisaan akkasumatti alaabaa bilisummaa Oromoo arguun jechuun baay'ee cimaadha beektamte natti tole bakka maaliif amma dhaqxee waajjira seente gaafadhe waajjira dhufe nan seenee walgahii gaggeessaa jiruutiin siyaasofsiineedha mucaa tokko haasofsiisee isaan booda isaanitti himnaan Bolisa keenya kana biratti qoradheedhaan isa bira geessanii inni immoo isaan booda galgalayyuu irbaata siin nyaanne biddeenuma jedhamu nyaadhee hin beekun ture birrii naa kenneef inni biddeenuma jechuun waanuma akkasii haala akkasii argitee beektudha jiru waan ayinatuma tokko nyaatta amma kun dhaqee bisaa goos nyaadhee bishaanis dhugee kun nama ta'eera natti toleera amma dhukkuba kun waan tokko natti fakkaachaa jiru nama. Maaliif tokkoffaa of argeera bakka warraa fi amma keessi kee maal sitti dhaga'ama qalbiin kee onneen kee sammuun kee onneen jirti sira maal taati onneen durii jirti garuu abdiin kee sira balaa jira fayyinaan ammayyuu qabsaa'uun barbaada kanatti gaaf tokko argeen du'ee kanatti jettu alaabaa ture arge amma gammachuudha argeera ammas immoo yoo rabbi jedhee immoo galee biyyas galee babal'isuu qabna gaa qabsoos akkuma gammachuudha. Gullallee sadan finne makiinaan dhagaa. Bara sana tiin qaqqabne ijoollee. Umuriin kee meeqa ture waggaa? Yeroo sana jechuun ani dhalooti koo mataa isaa bara 66 dhaladhe. Bara biyyooti jedhan sana keessa dha. Bara Haile Sillaaseen bo'e. Akkasuma jedha biyyooti findaataa jedhu gaan hin beeku. Yeroo sana dhaladhe ergasiitii booda marra waggaa 40 nama ta'a. Ispoortii amma ispoortii waan jajjabee tureef akkas cimee sagaloo irriste qaamni koo garuu akkas hin turre kuni sirba ture akkasitti waan tokko rakkoo mee egereen kee maal fakkaata jechuun maaliin jiraatta amma eessa deemta? Amma jechuun lafni kan jechuun maatii kootii jira qabeenya qabu yeroo sanas bunnis jira. Nan beeka ganda nan beeka akkamitti xiqqoo bishaataadha yeroo beese wallaalu bakka maali jechuun beekamoodha isaanis naannoo sanatti jechuudha beekamoodha lagabbaa kumeedhama gabaabaa cannaaroo irraati miilumaan daqiiqaa 15 akkas deemta
bal'aadha bakka warruma keenyadha warra gomboo jedhamu isaan zarii mataa isaa cheekirratti warra abaluu jettee warra yaada isaa silkaa warra kabaa nagoo jennaan namni wallaalee hin jiru mandii magaalaa keessa mataa isaa jiru firri jiru baay'inaan jijjiru wonu amma hin jiru bakka baay'een isaanii jiru. Wayyaa kana eessaa fiddan? Wayyaan kuni kan maneedhaa keessatti akka gargaarsa nuu kennani kun amma kun marfeedhaan hodhatta achi keessatti kun madaabaraadha kun argite miti limmoodhaan limmoo ittiin wayyaa hodhanna waan ta'eef ittiin hodhitee deebista qeensa amma laaciidhaan muratteetu deebistee fuudhanii gatu seegu eneeku qabattoon hin jiru hidhaan kopheen kunii kan amma mucaa federaala sanatu naa kenne qulla waan tokko amma kun ansoolaa citaa kana isatu naa kenne jechuun waanuma zimmee deega kan qoshashaa maggaarajaa wayiidha jechuun qoorumti akkasiin oofne kunis kan kiyyaa miti bakka ittiin qabadhu mucaan saayikilii oofu tokko faamu mucaa bishaan kan itti dhugan minaamni naa kenne bakka waan tokko saamunaatti dhiqadhu jedhanii qurraa saamunaatti dhiqatamee qurraachi ittiin qaama kee dhiqatta yoo biyya sana galtee minaamni naan jedhan kanas immoo federaalichatu naa kenne uffata gumurukaa achi keessa jijjiiru keessaati kan shamarraniiti kun kan dhiiraadha kan ofirra dheedee naa kenne innis jechuudha. Malee waan tokko hin qabu. Mee dhaamsa dhaabbadhu. Dhaamsa dhaamsa gargaarsas ta'uu ni mala. Maatiin keetti jiran abbaan kee wareegamanii. Jechuun haati koo jiru obbolooti durbaas jiru tokkos immoo jira yaa Ameerikaa jira siin jedhamne jiru garuu akkan jiru immoo dhiyoottis akkan galu nan abdadha jechuudha siniini jechuun waajjira dubdummaa Oromoos nan abdadha maaliif akkan nan gala yoo rabbi jedhee abdiin qaba isaanis immoo jiraatanii akkan dhufe akkan galee akkan lubbuudhaan jiru olitti bilbilanii illee obboleessa koo sanatti illee bilbilanii ol arguuf ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yoon galeera yoon du'eesse kan maambooda yoon du'eesse waan naaf boon iyyuu natti hin fakkaatu maaliif kutataniiru kaa du'eeradhanii maaliif yeroo abbaa kee lafarra kutatanii ajjeesan sana hundumtuu kutatee garaa bakka anis immoo saambooda baree dhaaba seene kanaaf waan tokko yaada biraan jiru kaa waantu jira amma kunoo namni amma nama 17tu jira tokko dhiyoo kana dhufee dheera waluu isaan baranne isaan gaamma isaanis immoo rabbi jedhee abdiin ayyaannumti Oromoo gargaaree isaanillee ba'anii hin galu warra isaaniiti warri jiru hin gala kan du'eetu hin galu malee kan jiru magala hidhaa keessa taa'ee garuu duus hin danda'a utuu gadhiistee na duukaa gadhiisti jara kana fixuumaaf keesse malee silaan gadhiisti turte gadhiisuufis yaadan qabdu garuu ayyaannumti Oromoo gargaaru malee waaqni isaanii gargaaru malee maatiin amma abaluu jira jiru jedhanii yaada biraa keessa jiru garuu kan jiru hin gala yoo hidhaa keessaa ba'ees hin gala kanaaf yoo rabbi dheega guyyaa tokko Oromiyaan bilisoomtee argine hin galla warri jedhanfaa jiru warri jiru hin gala warri hafe immoo waaqayyoo isaan gargaaru ammallee warra kanaaf garuu utuu mootummaan danda'ee qaqqabee jara kana qaqqabee natti tola jechuudha. Bakka isaanii baree jechuudha bakka isaanii biyyi adda nabriitee jedhamu beekamaadhaan beeka mootummaanis bakka sana dhaqanii gibbiin sun naannoo waraanaadha aaxirii fanjiidhaan xammadamee jirudha mooraa waraanaa keessadha manniidhaa sun kan jiru jechuudha. Sanafaatu qoratee mootummaan jara kana nagaadhaan bilisa baasuu danda'a lubbuudhaan gashuu danda'a jechuudha.